Waaqayyo siif haa faradu, Waaqayyo siif haa faradu, Waaqayyo siif haa faradu. Maaliif itti himtee akka moobaayilii kansaa fi kan kee hiitee soorsaatti. Namni mataa gadi qabatu edaa tonkolanyaadha. Ani garraamedhan se'ee edaa namni mataa gadi qabatuttani silaafuu nama dubbatu wayya lablaabbaa akka keenyaa wayya. Isaan akka keenya laballabamu wayya malee. Dhugaa Waaqayyo sinitti nama akka koo laballabamu wayya. Namni mataa gadi qabatu tonkolanyaa keessattuu tonkolanyaa. Tonkoliin nama mataa gadi qabatu yookiis immoo nama hin dubbanne baay'ee ulfaata. Dhugaa siniin jedha baay'ee ulfaata jechuudha. Namni mataa gadi qabatu nama seenaa. Nageenyi Waaqayyo sinii baay'atu kabajamtoota koo, obboleewwan koo, hordoftoota koo osoo hin taane obboleewwan koo gola madaamii keessa jirtan biyya Saawud, biyya Kotaar, biyya Bahareen, biyya Beirut, Dubaay keessaa immoo Alihiin, Ajumaan, Dubaay warra jirtan hundi keessanuu giddaa warra jirtan hundi keessanuu Waaqayyo nageenya isaa isinii baasee warra keessan baga jiraatan isiniin jedha. Ani jira galanni Waaqayyoof haa ta'u obboleettiin keessanii nagaa kooti. Akka diinni na qoruufis miti akka intalli kun iddoo ta'e natti ergamtee soorsaa wajjin na qortu miti akka Waaqayyoof akka keessaniif jira. Waaqayyoof galanni haa ta'u isiniin jedha. Homaa kan biraa isiniin hin jedhu isinillee waanuma isin irratti qoosaa jiru, waanuma isin irratti piraankii hojjechaa jiru, waanuma sobee kana bor piraankiidha nuun jette har'a piraankiidha nuun jetti jettanii na eegaa jirtani waan ta'eef warreen kaan amanaa jirtu warreen kaan amanuu dadhabdanii jirtu ammayyuu piraankiidha jettanii. Piraankii miti waan soorsaanis godhaa jiru waan intalli kunis godhaa jirtu piraankii miti. Qufaa xiqqoo na qabe qoonqoo xiqqoo ishee na dhukkuba samuuna kana akkan qoramutti immoo maan jedhu laala dhugaa Waaqayyo fooyyee miti. Haara lafeen koo dhugataa jira inni kun dhugaa Waaqayyo galanni guddaan haa ta'u. Ituma wanta hundumtuu harkaa badee jiru wanta hundumtuu bittinaa jiru Yesuus haa ulfaatu garuu na irraanfachiisutti jira. Sammuu koo akka dhadhaa nama dhadhaa walitti qabuutti Waaqayyo walitti naa qabaa jira. Maaliif jennaan? Eessatti kaartaanii birrii amma kanaa fixee jechaa jirti obboleettiin tokko. Yaa obboleettii kiyya dhugaadha kanaa oliyyuu hin fixaa. Warri itti miidhamanii dhabanii numa jiru as keessa asii barreessuu danda'u. Anillee gizee lammatadha. Isa duraanii siin baasisanaan jedhee mucaaruma mana naa ijaare na nyaate lammii jedhama. Lammii Abdiisaa jedhama. Magaalaa Tajii keessa jira. Warri beektan jiraachuu dandeessu. Mucaan kuni bolokkeetti fa'i mana ijaaraa mucaa diimaa tokko. Footoo isaa osoo maxxansee nan danda'a dhugaa Waaqayyooti. Isa kan na nyaate siin baasisa jedhee soorsaarraa birrii guuraa beennaa sanaa jechuudha. Ananaan gallee akkasuma na nyaataa ture. Inni amma ammoo inni 73 lammii Abdiisaa jedhama. Magaalaa Asgorii Tajii keessa jiraata. Amma garuu baqatee iddoo inni jiru dhagahee hin jira. Niitii isaa Jimmadha. Nama Jimmaa fuudhee jira. Mucichi immoo dhaloonni isaa Asgoriidha. Magaalaa Asgorii karaa Hambootoo hin taane Asgorii karaa Tullu Boolloo asiiti jechuudha. Warreen beektan jiraachuu dandeessu. Obboleettiin jaartii isaallee reefu alaa galte waan isin dhoksuun qabu jechuudha. Mana koo biratti mana ijaarrattee jirti. Inni alanaa immoo fira kootu baasisaa namichi baay'ee garaa borciidha. Nama akkanaati nama gaariitii dhugaadha soorsaan dhugaa rabbii riisiitii inni ittiin birrii gashaa ba'e isinitti agarsiisa. Yooshi jedhee taa'e isa birattan viidiyoo waraabee isinitti agarsiisa. Sobduun taa'yoon kophaa waraabee waan ta'eef riisiitii inni ittiin birrii laataa fi ba'e namicha. Anammayyuu soorsaaf intala kana waliigalee kana godhataa jira ta'ee dhuguma namichi fudhate ta'ee kaleessumallee gaafadhee jennaan jecha takkitti natti dubbate. Badee jedhani namichi achiyyuu naan jedhe. Namichi inni birrii itti kennaa ba'e birrii amma sana koo 57 nyaachiftee teessee mitiidhaan jennaan. Badee jedhani namichi achiyyuu jedhe. Achumaan natti nimin qaraadhadhu hin jedhe. Dhugaadhuma waa kun soba piraankii miti isa dhugaati qabu. Mucattiin kun ammallee na biraa nafne ammallee na biraa nafne sagalee sagalgalaallee sagalee ishiin qabdu dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadha sagalee sagalgalaallee. Eela. Ifama siin jedha ifama guddaa isaa duraan dursee garuu argee yeroo bilbiltuu Anoon qofaan haasa'an tureyyuudha. Eessumni kee biyyoo eessuma kee mukattaadha. Dhaggeeffadhaa anoon boo maal labash. Tu sagalee ishiillee bareedee nama arrabsite cofcofee. Duraan dursee guddaa isaa galatoomsin jechuun barbaada asumarraan immoo sababbiin isaas yoomnatti himte akka wanta hunda waa'ee kaartaa birrii hunda akka kanfaltee fixxee yoomnatti himte
Ano fi ko YouTube hojjedhe YouTube naa kaffalee ijoolleedha qodaa biteetanii kana argadhen jedha ishii waan biraasofti inni fuula natti hin kennu laala. Lakki dhiyoo kana birrii 52 moo waan ta'eef deegasheera hundumtuu xumurameera qarii waan tokko ittiin hin jiru. Rabbiin haa jedhu guyyaa 10 booda sin harka gahaan jedhee ture jechuudha. Ati immoo natti namni iyyuudha waan hundayyuu kanfalee naan jetteeti jechuudha. Galatoomin siin jedha. Anombo nan eegina amboo settanii. Kan biraa immoo duratti suuraa naa ergitee turte suura TV jechuudha. Ani TV akkanaan barbaanne ani baay'ee xiqqoodha si TV'ttiin sila ta'eyyuu bakkuma bitte moo bakkeedhaa bitte TV ko moo waggaa jaadhaa dhaggeeffadhaa ishiin jechaa kan jirti. duraan qabatame moo 2010 xiqqoodha kudha tokko bitan waggaa meeqa waggaa torba TV ko waggaa torbaadha kan kootitti dhaggeeffadhaa. baay'ee gadi xiqqaadha. Ani abbaa 65 akkas baay'ee guddaa isaan barbaade ani beekte. Maaliidhaaf ani kun baay'ee xiqqittiidha jechuudha TV'n ani hin barbaadu kana hin bitte yoo ta'ate bakkeetti deebisi jechuudha. Bakkeetti deebisiti gatiin irree kaf yoo jedha ta'ate rakkoon hin jiru kanuma guddaa isaa bituu barbaadetani jechuudha. TV'n inni kun baay'ee ol jedhaadha baay'ee wannidha jechuudha baay'ee xiqqittiidha. Sila kanaatiifuu Muka nyaadhu. isa kana baay'ee xiqqoodha siin Muka jedha. nyaadhu. Inni kan biraa immoo maal sin jechuun barbaade yeroo deebii bakka galatoomi sin jechuun barbaade baay'ee tokkoon gammade baay'ee tokkoon gammadee jechuudha. Argitanii akkatti ishiin haasoftu. Agartanii ani TV kana hin barbaanne edaashiidhaan nan bite jedhee TV sii biteera jedheen edaashiidhaan ani garuu TV mana too jiru nan caqacaqin ciqiciqi keerrayyuu achan fudhee gashadhee yoo hojiin jiraate samoona kana immoo wantoota hin jiru ture maabiraatiin bakka hin hojjetu. Hojiin jiraates hojiin jiraachuu baates achuman ta'a akkanasitti hin dhufu jedhee durumayyuu immoo hin jedha. Ati mana saachitti galeera durumaanuu yeroo baay'een dubbataan akkanatti hin yaadne malee akkatti fudhanne dhuguma sin hin jira. Ati manichuma isa jaarratte sanatti gali. Ani immoo san mana kireeffadhee taa'ee tokko tokkotti dhaan dhufaa naan jechaa ture duraanuu. Idduma mana hojiin taa'aa naan jechaa ture. An akkanan seene. Kanaafuu intala kanaa yoo narraa dhowwatan koomentiin narraa dhowwaa. Anan dhugaa kee waaqni sii baasaa. Soorsaan akkana godhan seene akkana godhee namni nama namu gooftaa Yesuus Kiristoos iyyuu jaalladhaa nuun jedhu malee amanaa nuun hin jenne. Sinii galee sirkiin naa dawwala bita akka haasa'in deebi'a. As laalaa ammoo eenyu jechuu dandeessu zinnuu asaffaa jedha lamucaan kun gara qaaqii qaallattiitti naa dawwalaarti. Waan biraa akkasanitti fakkaanne dhugaadha qodaa naa biti jettee natti dawwalte mucettiin kunoo kana natti ergite qodaa naa biti jettee qubsaatiin jedhe kuni. Algaadha kun isa haasa'uuttan ture malee waan biraa miti akka nama muudiidhaan isinirratti haasa'etti nan laalinaa isiniin jedha jaallatamtoota koo firoottan koo biyya ormaa jirtanii akkana isiniin jedha obboleettiin keessanii Yesuusiif galanni gaa haa ta'u mucattii kana yoo hin beektu ta'e adaraa keessan sagaleedhuma ishiillee barbaadaati ani nama daa'ima qabu ani nama mana koo guddifachuuf jedhee yookiis immoo ittiin nyaadheen bula jedhee waan takka hojjedhudha malee nama wariif asirra taa'u oduu funaanuuf asirra taa'u miti doolaara tokko yoo naa herreege qanii lamatti duraan doolaara takkitti naa herreega maal jennaan laaltanii waan ta'eef yoo sagaleen koo illee sin jibbisiise silkii koo banaa dhiisaa deema maaliif an amma sagalee sin ergee kee deebi'ee hin dhaggeeffadhu hin jaalladhu waan ta'eef adaraa keessan nan jibbiina waan baay'ee nama gooti jireenyi biyya lafaa akkanan taa'ee si yaanne amma erga mana si ijaaree dhabee erga biyya ormaa deemee dhabee erganii dhugaan siniin jira. Eenyummaa koo kana foon koo kunis eenyummaan koo kun bakka agarsiiqaa deeme maal murteeffadde amma waaqayyo na gargaarii hamaan hin dubbadhu hamaan hin hojjedhu sirratti sin ka'uu dhugaa namaa sin jal'isu ati na gargaarii hojjetadhe shiroo koo ittiin nyaadhe waan argadde akkas bichaan ittiin godhadhe murteeffadhe dhugaan siniin jira. Kanaafuu obboleettii kana ani inni na kadhachaa jira. Ani hin barbaanne natti araaramee sagalee koollee isa miidiyaa irra baafte sagalee koo suntaa sagalee ishii miidiyaa irra baafte illee tarii dogoggoree wajjin haasa'eera waan ta'eef namni hin dogoggoraa jedhee na kadhateera. Ani immoo dhaga'uuf hin barbaanne. Kanaafiyyuu yoo waaqayyo jedhe amma gara qaalitti deemeetan qodaa wayii namaa bituu ka'ee deemaa waaqayyo haa eebbifamu. Intala kana daraa keessan narraa dhowwaan siniin jedhaan biraamaa siniin hin jedhu. Birrii natti kennee birrii na kadhate soorsaanii adaraa keessim jedhe na dhiisi kana booda jedhe
ina raaramna nagaa wajjin jiraanna jedhee an nagaa wajjin jiraachuu nan barbaada maaf na irrattaasa namni bifa isaa yoo dhabe bakka boqqatee yoo maal jedhe nama irrattaasa namni akkasii isiniin jedha waaqayyo faana haa ta'u lafa jirtanitti nagaan turaa ammallee anis hojii goottan fufaa intala kana muka haa nyaattu ishiin irratti jaalattee akkana kana godhattu namni tokko namaadhasi namni qulqullaa'aa miti mataa gadi qabatee hin danda'amu soorsaan dhiisi waan hin jedheen hin dhiisu ela lakkii soorsa dhiisin jedhee waa'ee kaartaa kanaafa dhiisi ammas na nyaachifta garaan koo kunis seeraan naafaa fayyuu naafayyeerasi anis immoo waaqayyoof haa galatu danda'e mucaa baadheen deemu mucaan innaa naa jabaate qabadhee makiinaa kee taa'ee ofii koo dhaqee baasifadha jedheeraan dhiisi waan sin jettaniin dhugaa waaqayyo sinin jedha balleessii dhuma ija qabatee takkatti itti deema mee uumaa sinin jechuu hin danda'u warri biyya keessa jirtan illee daawwaltanii gorsuu dandeessu tarii hanqina sammuu qaba ta'uu danda'a dhuguma sinitti himaa waan quumna garaati kun daawwaltanii illee gorsuu dandeessu lakkoofsisaa asirraan kaa'a yeroo biraan walitti deebitti waaqayyo siffaanaa ta'u moonaan ka'ee jira adaraa keessan adaraa siniin jedhan intala kana narraa dhowwaa ani mucaa koo guddifachuun barbaada waan barbaades ta'u tolus badus jaalalitti kaleessas miidhameera amma sinitti immoo hin barbaadu ammas miidhamuu hin barbaadu mucaan koo kun dhugaa waaqayyo algarraa bu'ee dhufe saruu koo koottaadha koo akkas isiniin jedha waaqayyo siffaanaa ta'u lafa jirtanitti isiniin jaalladha nagaan naa turaa obboleewwan koo